Harka fuunee ashamaa akkam jirtu daawwattoota qubee TV oduu qubee isaatii kanaan isinitti himaa oduu waliin an Sabilee Alamuuti. Jilli hooggantoota Itoophiyaa Ministeera Deetaa Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaadder Misgaanuu Argaan durfamu fooramii siyaasa misooma egeree dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti hirmaachaa jira. Jilli hooggantoota Itoophiyaa Ministeera Deetaa Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaadder Misgaanuu Argaan durfamu kun fooramii siyaasaa olaanaa misooma egeree dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti hirmaachuu isaanii beeksise. Fooramii guyyaa lamaaf turu kana irrattis Itoophiyaan muuxannoo bu'aa qabeessa galmoota misoomaa egereen galmeessiftee ni dhiyeessiti jedhame jechuun tajaajilli oduu Itoophiyaatu gabaase. Itoophiyaatti miidiyaaleen hawaasaa VPN malee tajaajila kennuu eegalan. Itoophiyaatti miidiyaaleen hawaasaa kanneen akka Teelegiraamii, yuutuubii, feesbuukii fi tiiktookii sababa uggurri ji'oota dura irra kaa'ameen VPN malee hojjechuu dhaabuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaa marsariitiiwwan sabaa himaalee hawaasaa kanneen VPN malee hojjechaa akka jiran mirkaneessuun danda'ame. Dhaabbanni buufata isaa Landan godhatee fi dhimma VPN qoratu Tooppiteen VPN jedhamu ibsa yeroo darbe baaseen fedhiin tajaajila VPN Itoophiyaatti dhibbantaa 1,430 dabaluu isaa himee ture. Gama biraatiin immoo Itoophiyaatti uggura intarneetii irra kaa'ame kanaan kasaaraa dinagdee qarshii biliyoona 7.5 ol mudachuu isaa gabaafamee ture. Barattuun Obsineet Gaaroomaa qormaata bahiinsaa yuunivarsiitii bara kanaa akka biyyaatti qabxii olaanaa galmeessite. Qormaata bahiinsaa yuunivarsiitii yookaan egzaaminii bara kanaa akka biyyoolessaatti kenname barattuun yuunivarsiitichaa qabxii olaanaa akka biyyatti tokkoffaa ta'e galmeessisuu ishee yuunivarsiitiin Rift Vaalii beeksise. Yuunivarsiitiin Rift Vaalii damee Naqamteetti barnoota narsii barachaa kan turte barattuun Obsineet Gaaroomaa qormaaticha qabxii olaanaa 99 galmeessisuun sadarkaa biyyoolessaatti qabxii olaanaa galmeessite. Yuunivarsiitiin Rift Vaaliis barattuu Obsineetiif carraa barnoota digirii lammaffaa isaan akka barattuu fi dabalataan immoo damee yuunivarsiitichaa barbaaddetti barsiisummaan akka tajaajiltuuf carraa hojii kenneef. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma immoo gara oduu biyya alaatti darbina. Kooriyaa Kibbaatti balaa lolaatiin lubbuun namoota darbee 40 ga'e. Kooriyaa Kibbaatti rooba cimaa torbee darbe keessa guyyootaaf walitti aanee roobee ture sababeeffachuun balaa lolaa uumameen karaaleen gurguddoo biyyattii lolaan guutamanii konkolaattonni galoon nyaatamuun lubbuun namoota hedduu kan darbe yoo ta'u, balichaan yeroo ammaa kana lubbuun namoota darbee 40 ga'uutu himamaa jira. Pirezidaantiin biyyattii Yuun Suk balicha sababeeffachuun yaada kennaniin akka jedhanitti miidhaa qaqqabeef dogoggorri kan warra barattoota yeroo balaa hatattamaa ta'uu ergaa ibsanii booda qaamota kana komatan. Pirezidaantichi ibsa isaanii kanaan lakkoofsi namoota balaa kanaan miidhamanii 40 qaqqabuu isaa himuun ogeessonni barattoota yeroo balaa biyyattii seera ittisa balaa ga'umsaan hin baane jechuun komatan. Biyyattiitti rooba waqtii gannaa roobu wal qabatee dhuma baatii waxabajjii kana keessa ammi rooba sadarkaa olaanaa irra ga'uun guyyaa kamisaa torbee darbee irraa eegalee kutaalee giddu galeessaa fi kibba biyyattiitti rooba cimaa roobeen lolaan balaa guddaa geessisaa jira jedhani. Ministeerri dhimma biyya keessaa biyyattiitti ibsa baaseen balaa kanaan namoonni 9 achi buuteen isaanii dhabamuu fi namoonni lakkoofsi isaanii 34 ta'an immoo balaa kanaan madaa'uu isaanii beeksise. Taateen kun carraaqqii Kooriyaa Kibbaa miidhaa lolaa ittisuuf deebii kennuuf taasiftu irratti gaaffii kaase. Pirezidaantiin kun balaa barattoota biyyattii dhiyaa kana sababeeffachuun walgahii waamuun haasaa taasisaniin akka jedhanitti rakkoo hooggansa naannoo balaan kun itti mudatetti jiruun balichi hammaachaa dhufuu ibsani. Balichaan lubbuun namoota daran akka hin miidhamneef lubbuu baraartonni balaa ibiddaa namoonni 900 humni raayyaa ittisaa fi poolisoonni biyyattii dooniiwwan diroonii akkasumas meeshaalee biroo fayyadamuun yaalii lubbuu baraaruu irratti hirmaachaa jiraachuutu himame. Dhiyeessiin sibiilaa hir'achuun oomishtoota meeshaa waraanaa qoraa akka jiru himame. Dhiyeessiin sibiilaa hir'achuun isaa biyyoota oomisha meeshaa waraanaa irratti bobba'an qoraa akka jirutu himame. Biyya addunyaa Ameerikaatti aanuun baajata guddaa waraanaaf baastu Ingiliz warshaaleen ishee kanneen sibiila oomishan sadarkaan oomisha isaanii yeroodhaaf gara yerootti hir'achaa akka jirutu himame. Biyya addunyaa irraa Ameerikaatti aanuun baajata guddaa waraanaaf baastu Ingiliz warshaaleen ishee kanneen sibiila oomishan sadarkaan oomisha isaanii yeroodhaa gara yerootti hir'achaa akka jirutu himame. Landan sibiilota oomisha meeshaalee bidiruuwwan galaanaa biyyattii foolan Faransaay irraa galchuuf maallaqa biliyoona 40 ta'u akka baastu odeessaaleen ni himu. Jarmanittis rakkoon dhiyeessii sibiilaa haala wal fakkaataan dabaluu isaa dhaabbanni meeshaalee waraanaa oomishuu irratti bobba'ee jiru KNDS jedhamu ibse.
Daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan oduu qubeetii oduu qubee waliin ani Sagalee Alamuun ture qophiileen qubeetii biyya afanitti fufuu turtii gaarii.